akka mooltan nagaa fayyaa jirtu mee guyyaa har'a dhimmoota qabsoo Oromootii fi dhaabbilee siyaasaa Oromoo irratti yaada gabaabaa kennachuu barbaada. Kanaaf gara dhimma kiyyaatti deebi'a. Jalqabamee waa'ee hoggana yookaan immoo gaaddisa hogganoota Oromoo kan jedhu irraa waan tokko akka yaadatti ummanni Oromoo kan beekuu qabu ifa gochuun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Kunis maali? Ummanni Oromoodha yeroo ammaa kana bifa garagaraatti hubatee gaaddisni hoggana Oromoo hoggana tokko yookaan immoo dhaaba tokko jalatti deebi'ee hogganamuuf deema kan jedhu hubachaa jira. Dubbiin immoo akkasii miti. Yeroodhaa fi olola walirraa dhaabuuf jecha kan dhimmichi waliigalteen sun tahame malee dhaaba tokko jalatti deebi'uuf yookaan immoo walitti makamuuf kan tahame miti jechuudha. Ummanni Oromoo akkasitti hubachaa hin jiru. Akka itti ummanni Oromoo hubachaa jiru immoo gaaddisni hogganoota Oromoo jabaatee hundee cimaa godhatee dhaaba tokko jalatti deebi'anii hogganoonni keessattuu maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin socho'aa turan kanneen akka adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin hogganaman, kanneen akka abbaa nagayaa kan hogganaa adda bilisummaa Oromoo, akkasumas jeneraal Kamaal Galchuu hoggana paartii biyyoolessa Oromiyaa fi koongiresii biyyoolessaa obbo Mararaa Guddinaatiin yookaan immoo Dr. Mararaa Guddinaatiin hogganamu ODPs dabalatee gaaddisa hogganoota Oromoodhaa kan hogganu yookaan immoo hogganni isaanii obbo Lammaa Magarsaa waan ta'eef keessattuu dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaa kanneen mootummaa wajjin hojjechaa hin jirre kan akka dhaaba morkattootaatti yeroo dheeraadhaaf gariin isaanii qabsoo hidhannoo, gariin isaanii immoo qabsoo karaa nagahaa geggeessaa turan. Isaan kun walitti makamanii humna tokko uumanii filannoo as deemaa jiruufis akka bu'aa gaarii argamsiisan kan jedhu fedhiin uummata Oromoo. Haa ta'u immoo kun mul'achaa hin jiru. Kan mul'achaa jiru hundi isaaniituu carraaqqii gochaa hiree ofii laallachuuf waan fiigaa jiran arginaa jechuudha. Fedhiin uummata Oromoo immoo akkasii miti. Fedhiin uummata Oromoo keessattuu dhaabbilee siyaasaa Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin qabsoo hidhannoo irra turan fi akkasumas koongirasa Oromoos dabalatee hoggana tokko jalatti dhaaba tokko hoggana tokko caasaa tokkoon akka ummata Oromoo fedhii isaanii guutan, fedhii dantaa mataa isaanii dhiisanii fedhii ummata Oromoo jala akka warraaqan hawwii ummata Oromoo ture. Hawwii keenyas ummanni keenyas kan barbaadu kan keessattuu addi bilisummaa Oromoo abbaa nagahaa jaarraatiin hogganamuu fi addi bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaatiin hogganamu maqaa tokko qabatee bakka lama taa'uun hin barbaachisu kan jedhu ummanni Oromoo dubbachaa jiru. Ta'us garuu maqaa walii moggaasuu fi akkuma kaleessaa olola walirratti oofuu malee gara tokkummatti ce'uudhaaf wanti mul'ataa jiru tokkollee hin jiru. Ummanni Oromoo fedhii isaa jala deemuu osoo hin taane wanti mul'atu aangoo barbaachaaf bolola aangootiif fiffiiguu argina. Bololli aangoo immoo ummata Oromoodhaa galma inni barbaadeen gahuu hin danda'u. Galmi ummanni Oromoo barbaadu bolola aangoo osoo hin tahin mirga abbaa biyyummaa biyya isaa irratti argachuun male, mirga hiree murteeffannaa ummanni Oromoo argachuudhaan male, dantaa siyaasaa biyyattii keessatti qooda ummanni Oromoo argachuudhaan male, akkasumas hawaasummaa fi diinagdee keessattis ummanni Oromoodhaa qooda argachuudhaan male argachuudhaa fi
saamicha sirni biroo biyya keenya lafa keenya qabeenya keenya irratti geggeessu dhaabsisuudhaaf dhaabbileen siyaasaa Oromoo humna tokko akka tahanii gabbahaniif kan barbaadamaa turedha jechuudha. Jiraa kun hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa kaleedhaa addi bilisummaa Oromoo shanee Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu dhaabbilee siyaasaa yookaan immoo morkattoota saboota biroo wajjiin waliigaltee mallatteessanii jiru. Gaariidha, mormaa irraa hin qabnu jechuudha. Sabaa fi sablammoota biyyattii wajjiinis hariiroo uummachuun tumsa waliif tahuun hegeree biyyaa irratti waliigalteedhaan socho'uun baay'ee gaariidha. Haa ta'u namni mana ofii hin qulqulleeffanne keessa ofii hin tolfanne alagaa waliin tolfachuun immoo fafa. Jalqaba keenya kasirraa'u qaba, keessi keenya sirraa'u qaba. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo kanneen ummanni Oromoodhaa tokko tahaa jedhee isinitti iyyaa ture mooraa tokko gootanii sana booda immoo dhaabbileen morkattootaa sabaa fi sablammoota biyyattii kanneen akka keessanitti cunqurfamaa turan isaan wajjin tumsa uummachuun keessan baay'ee gaarii ture. Ammas irra deebitanii keessi keessan hanga hin qulqulloofnetti imaamanni isin Oromiyaa keessatti qabaachuuf deemtan ummata Oromoo biratti fudhatama hin qabu. Erga ka akkas ta'u taate erga alagaa firoonfachuun irra bu'aa qabu taate Dr. Abiy Ahmad balaaleffachuu hin qabdan ture. Maali? Innis sirna kaleessaa diigee akka isaaf aanjahuu fi akka tarsiimoon sirna kaleessun hin hojjenne godhuudhaaf dhaabbilee siyaasaa maqaa addawaawaayitiin turan gara paartii haaraa paartii badhaadhinnaa yookaan bilisignaa paartiitti jijjiiree jechuudha. Hayyee isinuu kan kaleessa bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamurtan qabsoo hidhannoo keessatti bu'aa bahii dheebuu beela dhagaa wajjiin boraafattan tokko tahuu ka hin dandahini ilaalchi isin hooggana birootiif qabdan maaliif gara diinummatti deemuun malere? Qabsoon Oromoo kan barbaachiftu dantaa yookaan immoo kanneen kaleessa bosona turan aangotti ol dhufanii 4 kiiloo seenoo miti ummanni Oromoodhaa kan barbaadu. Mirga akka ummata Oromootitti argachuun malisan argachuudhaafi malee yookaan Daawud Ibsaa 4 kiiloo seenee dirqama ministeera ta'uu qaba jechuu ummanni Oromoo kanarraa dantaan qabu. Mirga ofii kabachiifachuu fi saamicha biyya isaa irratti lafa isaa irratti dalagamaa jiru dhaabsisuudhaaf yoo kana kan Dr. Abiyyuun gochuu kan danda'u taate ummanni Oromootis isa wajjinis dhaabbachuun mirga guutuu qaba jechuudha. Kanaaf